utubaa warraaqsa Oromoo dokumentariidhaan kan hojjetame. Utubaa warraaqsa Oromoo. Maddi dhala namaa ardeelee torban keessaa ardii Afrikaa keessaa immoo Afrikaa ba'aa fi kaaba ba'aa Afrikaa akka ta'e barreessanii jiru. Ragaalee seenaa taatowwanii fi barreeffamoota jiran keessatti durirraa kaasee dameewwan dhala namaa ba'aa fi kaaba ba'aa Afrikaa keessa jiraachaa turan keessaa immoo qaroomina addunyaatiif abbaa kan ta'e warra Kuush akka ta'e sirriitti ni mul'isa. Gatii Kuushirraa maddee fi saba Kuushii fi sabaaf sablammii Kuush keessaa isa guddaa, isa bal'aa, isa aadaa qabu, isa afaan qabu, isa warra akaakayyuusaa akaakiliisaa eenyummaa isaatti boonu Oromoodha. Warra Agareewotii hundeesse kun Koloneel Alamuu Qixxeessaatiin kottuu miseensa ta'e. Miseensa ta'ennaan maqaan waldaa keessanii maali? Agareewotii jechaan baay'ee xiqqoodha. Magaalaan booti. Ani fakkeenyaaf dhaloonni kun jalduyyuu nama tokko. Maaliif maqaa magaala tokkootiin hundeessitanii? Kanarra bal'ifnee nama hedduu hammachuu qabna kan jedhu yaada dhiyeessanii yaadi isaanii sun immoo ta'etti jibaatiin nama caatti ol guddate. Dhaloonni barate walga'ee cunqursaa saba isaatiif furmaata barbaacha walga'ii Paarisii irratti iyyannoo dhiyeeffatan. Aadaan keessan amantiin keessa fokkisaadha jedhamnee abaaramaa jirra. Akka kanatti gara waggaa 100 yoo turre akkuma Oromootti lafarraa hin banna. Kanaaf walga'iin Paaris kun mee waan nu haa godhu. Paaris konferensii amantichi. Isarratti mee waan nu godhaa jedhaniitu iyyata gashatan. DJ muuziqaa xiqqootti nu dabalii siin jechaa jiru. Galatoomaa jabaadhaa isaaniin jenna. Hojiin isaanii dokumentariidhaan bifa addaatiin kan hojjetamedha. Itti fufuudhaan sagantaa bashannanaa Projektiin dorgome maqaa Dibaabee Sanbataa jedhuun kan dorgome sadarkaa lammaffaadhaan projektii kanaan injifatee jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa bashannanaa yeroo kanatti simbira ga'uudha. Sagantaa bashannanaa keenya har'aatiin immoo qophiiwwan garaa garaa qabanneetti kan isinii dhiyaanidha. Qophiiwwan keessattuu nama bashannansiisan akkasumallee kan irraa barumsa guddaa argattan itti qabannee isinii dhiyaanidha. Egaa akkuma beekamu qophiilee garaa garaati kan qabannee dhufne inni guyyaa har'aa immoo wanti adda isa taasisu akka biyya keenyaatti barattoota muummee gaazexeessummaatiin barachaa turanii guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti eebbifamaa kan isaan jiran. Egaa keessattuu manni barnootaa afaan Oromootiin hundaa'e yeroo gabaabaa keessatti hundaa'uudhaan egaa baatii 6 fi isaa olii fi leenjii barnoota gaazexeessummaa kana kennaafii ture. Egaa guyyaa irraa gara sadarkaa eebbisiisutti kan inni fidee jiru. Manni barumsaa kun egaa Dream Journalismidha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu Dream irraa Hanimootu Habtee. Caalaa Garoon kan hin arge warra gara Guraagee kanaas achis turteetta moo akkamitti barteetti ragada isaanii? Iddoon itti guddadhe walitti dhiyoodha. Isaan irraan baradhe. Hantuunni boolla lama qabdu hin duutuu jedhama yeroo baay'ee. Hantuunni boolla lama qabdu hin duutu jechuun akka isa kana balbala boolla ishee cuftee ajjeesuu gaafa deemtee isa sana seenti. Kanaaf namni waan tokko qofa irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba jedhee yaadu. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya har'aatiin seenaa miidiyaa afaan Oromoo fi komentarii gabaabaa waa'ee Dream Journalism Center and Media jedhu qabadheetti isinii dhiyaadhe qopheessee kan isiniif dhiyeessu ani Sanyii Cannaqaa Bantiiti. Hagaa xumuraatti nu waliin tura. Dibaabee Sanbataa namni bakka bu'an dhufee fuudhachuudha. Amalee kennaafii qaba. Galatoomaa jabaadhaa isaanii jenna. Dhiyaansuudhaan hirmaannaa taasisaniif kan nuti galateeffachuu barbaadnu
qophii yookaas immoo dookumeentarii ijaaf ijoo jedhu kan sirna qubeessuu irratti xiyyeeffate jechuudha. Bifa addaatiin magaalaa Bishooftuutti argamuudhaan qaamota dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan tattaaffii guddaa kan taasisan garee ijaaf ijoo. Addunyaa nuti keessa jiraannutti afaan calaqqee ibsituu fi eenyummaa saba tokkooti. Afaan sirna wal quunnamtii caaseffama qabuu fi caasluugaa fi jechoota of keessaa qabudha. Innis mala jalqaba ilmaan namootaa hiika ittiin dabarsan yoo ta'u, bifa dubbiitiinis ta'ee bifa mallattoon akkasumas barreeffamaan dabarfamuu danda'a. Keessattuu afaan nuti itti fayyadamnu afaan Oromoo yeroo barreeffamaan darbu dogoggorri qubee tokko jecha tokko hiika maleessanii taasisa. Qubee nuti itti fayyadamnu hayyootaa fi gootota Oromoo hedduun kan lubbuu itti dhabanii dhiiga itti dhangala'anii nuuf gumaachanidha. Nuti hoo dhaloonni kun ga'ee akkamii baataa jirra? Keessumaa immoo sirna qubeessuu qubee afaan Oromoo irratti hanqinni jiru maaf furamuu dadhabee barattoota sadarkaa gadii hanga olaanaatti akkasumas barjaalee fi kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman hedduu irratti hanqina qubee ni agarra. Kun maaliif furamuu dadhabee? Afaan Oromoo katabuuf dursa afaan Oromoo sirnaan barachuun dirqama. Kanaafuu dhimma kana irratti hojjechuun dirqama hunda keenyaati. Kabajamtootaa fi daawwattoota Diriim Miidiyaa nagaa keenyas hin daganne. Nagaan jaalalaa fi kabaja guddaan dabaalame manaaf ala keessanitti bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kun sagantaa keenya ijaaf ijooti. Sagantaa keenya ijaaf ijootiin kutaalee Oromiyaa keessaa magaalaa miidhagduu fi hawwattuu magaalaa Harawwaniin marfamtee magaalaa ayyaanni Oromoo guddichi Irreechi keessatti kabajamu magaalaa Bishooftuutti argamna. Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin haa qabu. Sagantaa keenya har'aa ijaaf ijoo kan ta'e karaa Diriim Miidiyaa kan isiniif darbudha. Maarreen egaa kan nuti himallee jirru gara magaalaa Bishooftuuttidha. Eeyyeen egaa magaalaa Bishooftuu keessatti barjaawwan qubee dogoggoraa fi akkasumas dursummaa afaanii afaan naannichaa hin qabne irratti xiyyeeffannee hojjechuuf imalleeti jirra. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Caffeen Oromiyaa bara 1986 naannoon kamiyyuu dursa afaan isheef kennu akka qabdu tumtee turtus Oromiyaa keessaa kutaalee garaagaraa keessatti dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuun rakkoo warra dhaabbataati moo kan jedhu hooggantoota dhaabbatichaa gaafannee jirra. Maqaan koo Mootummaa Tamasgeen jedhama. Dhaabbata kanaaf bulchiinsa humna namaa fi faayinaansiitti itti gaafatamaa bulchiinsa faayinaansiiti. Jalqaba akka odeeffannoo erga qacaramee waggaa 3 fixeen jira. Jalqaba kan dhagayetti qubee afaan Oromoo kan katabameeru jalqaba ture jechuudha. Saba daandiitti jameetuun akka kaafamu taasifameera. Kun waggaa hedduu lakkoofsee jira. Alamaayyoo Xankir እባላለሁ የጠንክር ሆቴል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ክልሉ ስራ ቋንቋ afaan naannichaa afaan Oromooti. Jalqabas kan barreeffamuu qabu afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin kan barreessine sababa koolidariin ka'ee malee ni jira ture. Akkuma argaatii jirtu fuuldura kee kan buqqa'ee jiru afaan Oromootiin barreeffamee jira. Garuu gamoo irra kan jiru afaan Ingiliffaan barreeffame. ፎቁ ላይ ያለው ደግሞ በእንግሊዝኛ የተጻፈው ነው ያለው። Hoogganaa hoteela Xankir obbo Alamaayyoo Xankir gaaffii dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti gaafanneen ijaarsa koolidariif kaasnee duuba goonee jirra jedhanis duuba deemnee kan argine barjaa barreeffama osoo hin taane sibiila duwwaa yeroo dheeraaf lafa turedha. Kana malees kanneen bakka hojii isaanii dhiisanii bilbila isaaniillee cufanii gaaffii keenyaaf deebii utuu nuuf hin kennin deeman jiru. Kana gochuun seera ittiin bulmaata afaanichaaf tumame ganuu jechuudha. Barjaalee magaalaa Bishooftuu jiran keessaa bakka dogoggorri qubee itti argameef gaaffiin keenya yeroo ka'u rakkoo qubee seeraan qubeessuu baruu dadhabuu fi nama rakkoo kana furu waliin wal quunnamuu dadhabuutu akka komitti ka'aa jira. Dhugaa dubbachuuf qubee kana sun osoo asin dura dhufanii argineerraa erga laxxafamee argineerti. Garuu wanti kun dogoggora ta'uu isaa dhibbaan dhibbatti fudhanna. Qubee kilinika jedhu kilinika jedheetiin barraa'uun isaa isin dura arginee jirra. Kanaaf wanti kun immoo kan ta'e sababii nu keenya osoo hin ta'in yeroo barreessan warroonni barreessan erarii taayipii irratti yeroo tokko tokko leetarii dabaluu hir'isuu wantoonni akkanaa waan jiraniif taayipii erarii ture. Garuu immoo wanti kun taayipii erariidha erga ta'e akkasumatti taa'uun turu yookiin immoo uummata barsiisuudhaaf namoota barsiisuudhaaf sirratuu qaba jennee ta'uu amannaa. Maqaan koo Abdurrahmaan Jamaal jedhama. Makliit maayikiroo faayinaansii damee Bishooftuu keessatti bakka bu'aa dhaabbatichaati wajjin koo.
akka dhaabbatichaatitti akkuma argitanitti meebii dogongora qubee hin jiran jettanii jirtu. Isa kana immoo nu hin qopheessine kan qopheesse warra gaaraa waan ta'eef meebii isaan wajjin illee waan tokko haasa'uu dandeenya. Sirriidha dogongorra argitan kun. Manni barumsaa bakka itti dhaloota barsiisee wallaalaan qaramuu fi eegaa irraa jalqabee hanga ooftuu xiyyaaraatti itti qaramu yoo ta'u, magaalaa hayyootaa fi barreessitoonni keessaa burqan kana keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa dogoggora qubee yoo qabaatu hedduu waan nama qaanessuu fi nama saalfachiisudha. Rakkoo qubeessuu mana barumsaa kana keessatti mul'ateen hoogganaa mana barumsaa sanaa kan ta'e barsiisaa Geetaachoo Ciibsaatiif gaaffii dhiyeessineen deebiin isaanii kana fakkaata. Tole, maqaan koo barsiisaa Geetaachoo Ciibsaan jedhama. Amma itti aanaa daayirekteera mana barumsa kanaati. Kaayyoo isin dhuftanii fi akkuma natti himtanitti barjaa mana barumsa kanaa dogoggora qabaa kan jedhudha. Nus dogoggora kana arginee jirra. Feetuu dogoggorri kun dogoggora xinqooqaatiin jalqaba. Barsiisonni afaanii irratti mari'atanii ogeeyyiin irratti mari'atanii turanii booda irratti garuu gaafa laallu qubeen tokko hanqattee jirti mana barumsa kan jedhu sanarratti ta'uu ni danda'a kan jedhuun waggaa muraasaaf ture jira. Waggaa muraasa jechuun maqaan mana barumsa kanaa kan kenname waggaa lamadha. Baay'ee mana barumsaa baay'ee dheeraa isinitti fakkaata miti maqaan isaa kanaan miti kan inni ture. Maqaan kun haaraadha. Karaa barjaan kunis haaraadha. Dogoggorri yoo jiraate waanuma sirraa adeemudha. Isin duratu isin argeen dura nuyyuu arginee jirra. Takka takka immoo barsiisota afaanii wajjinis yommuu mari'annu hin deemsisa. Mana barumsa sadanada'aa isheen jettu sun hin deemsisa kan jedhuunis fudhannee hamma ammaatti turre garuu inni sirriinsaa mana barumsaa dheeratee barreeffamuu qaba. Isa jedhu irratti walii gallee jirra amma. Kanaan sirreeffachuudhaaf qophoofnee jirra. Yeroo dhiyoos waan ta'eef waan ariifachiisaa miti, waan dogoggora ta'ee badaa booldi ta'ee mul'atus miti. Kanadha. Waggaa tokko gidduutti sirreessuuf akka isin sirreessinee fi yookaan immoo dogoggora kana argitanii dhaloonni dogoggora kana barachuu danda'a, dogoggora kana dubbisuu danda'a jettanii akka isin hin jijjiirre wanti isin taasise kana gidduutti maal ture? Akkuma argitan dallaa keenya kanarratti mallattoo wayii barreeffamee jira. Semesteera lammaffaa kanarratti sirreeffachuuf immoo nu qophoofnutti sirreessaa dallaa kanas jedhanii jiru. Gara keessaatti siquu qaba kan jedhu. Kanaaf al lama sadii diiguurraa aluma tokko sirreessinee aluma tokko immoo diigamu sirreessinee qopheessinaa yookaan sirreessinee galmaan geenya jennee teenye. Aadaaf turizimiin dogoggora barjaa irratti mul'ate irratti yaada isinii kennan qabu jechuudha. Waa tokko sitti miira gaa laayinii nuti wal qunnamnu isinii wajjin yookaan biiroo aadaaf turizimii wajjin wal qunnamnu badaan jiru. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya ijaaf ijoo dogoggora qubeen qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu barjaalee magaalaa Bishooftuu keessatti mul'atan ilaalleen aadaaf turizimiin bulchiinsa magaalaa Bishooftuu kana irratti gahee akkamii baatee jira? Maaliif furamuu dadhabee kan jedhu isaan gaafanneen. Dursa galatooma gara magaalaa keenya dhuftanii qorannoo akkanaa gaggeessuu keessaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Dabalataan akka waajjira aadaaf turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti dhimmi afaanii dhimma ijooti fi isa guddaa waan ta'eef akka waajjira keenyatti dogoggora barreeffama qubee afaan Oromoo magaalaa keenya keessatti barjaalleewwan dhaabbatan jiru. Isaanis immoo to'annoo hordofii hin taasifama. To'annoo hordofii gaafa taasisamu jalqaba irratti haala qajeelfama keenyaatiin gorsiin kennama. Achiin booda erga gorsi kennamee booda xalayaan akeekkachiisni illee hin kennama. Xalayaa akeekkachiisna kennanii guyyaa 10 keessatti yoo sirreessuu baatan gara tarkaanfiitti galla. Garuu isa dura wantoota dursuu waan qabuuf hubannoo irratti hojjechaa jirra. Ammas hojjechaa jirra. Fooyyeen jira akka magaalaa keenyatti dogoggorri baay'ee nu oomishama. Sadarkaa manneen maxxansaa garaagaraa irratti dogoggorri nu oomishama. Haa ta'utu garuu akka waajjira keenyatti qubee sirrii ogeessota afaaniitiin gara keenya dhufanii qubee sirrii fudhachuu akka qabanii fi manneen maxxansaa imaaxaadhaan gurmeessinee ulaagaa guutanii afaan Oromoo sirriitti barreessuu danda'anii gara isaaniitti erguudhaan rakkoowwan kana
salphisuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Manneen maxxansaa magaalittii keessa jiran dogoggora qubeen qubeessuu irratti hanqinni isaanii maali jennee mana maxxansaa aadaaf turizimii bulchiinsa magaalaa Bishooftuu rakkoo kana furuuf leenjii kennaa turre qabna jedhan. Manneen maxxansaa magaalaa keenya keessa jiran leenjiin kennina. Gaafa kenninu ogeessa afaanii bakkeetti qaxaratanii akka hojjetan fi qubee sirrii akka barreessan jenneet isaaniif leenjii hin kennina. Manni maxxansaa garuu rakkoo kana furuuf muuxannoo mataa isaanii qofaa akka ta'ee fi qaamni barnoota dabalataa kenneef akka hin jirre ibsanii jiru. Mana maxxansaa keessan irratti aadaaf turizimiin isin waamee leenjii isinii laatee dhimma haala kanaan adeemsa isinii kaa'e hin qabu. Leenjii dabalataa nuti arganne hin jiru. Yeroo barannu qubeessuu hin dandeessa taanaan si rakkisu. Qubeessuu yeroo barattu dura qubeessuudha hin dandeessa yoo ta'e qubee haaraan wanti adda ta'e kan dhufee si rakkisu hin jiru. Jalqabumaan beektoo ta'e hin beektaa jechuudha. Kanaan alammoo leenjii addaa maal argannee osoo hin taane muuxannooma jalqaba barnootaan arganne yookiin gabbifanne irraa ka'eeti malee leenjii addaa qaama kamiiniyyuu arganneen miti jechuudha. Rakkoon qubeen qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti kaleessa maal ture gara fuulduraatti maal ta'uu qaba kan jedhu jiraataa magaalaa Bishooftuu barsiisaa leenjisaa tiyaatiraa fi gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii akkas jedha. Magaalaa keessa jiraannu keessatti akkuma sila isiniyyuu argine jettan dogongoroota baay'eetu jira. Keessayyuu barjaa irratti sirna barreeffamaa eeganii barreessuu dhabuun dogongoroota qubee akkasumas immoo akka magaalaan tuni naannoo Oromiyaa keessatti argamtuu fi magaalaa guddoo magaalaa sirni irreechaallee keessatti kabajamu akkasumas magaalaan Bishooftuu magaalaa baay'ee beekamtuudha. Giddugala aadaati, giddugala seenaati, duudhaadha, dirree ulfoota jennaani. Dirree akkanaa keessatti afaan Oromootiif dursa laatamuu baachuun bakka bakkatti mul'ata. Sirriitti hoteelota gurguddoo irratti keessattuu riizoortiiwwan adda addaa irratti tootaalii hin jiru. Sila akka seeratitti seeruma barreeffamaa keessatti dursa kan argatu afaan Oromooti. Afaan lammaffaan hin barbaachisa taanaan itti aanee dhufa. Sadaffaan isin barbaachisa taanaan itti aanee dhufa. Garuu sababuma kamiitiinuyyuu afaan Oromoo barjaa sanarraa balleessite afaan biraa barreessuun gara seeraatiin sirrii miti. Because qajeelfamaan taa'eera waan ta'eef jechuudha. Sana qajeelfama sana diiguu ta'a yoo laalle. Garuu qabatamaadhaan akkasitti jiraa jennee gaafa yaadnu immoo qabatamaadhaan akkasii miti. Akkuma arginu kan. Fakkeenyaaf afaan Oromoo afaan Amaariffaa ni jira. Bakka bakkatti immoo afaan Ingiliffaa qofatu jira. Hoteelota gurguddoo riizoortota adda addaa irratti amma afaan Ingiliffaa qofa Oromiffayyuu hin fayyadamanii jechuudha. So Amaariffas Oromiffas hin fayyadamne jedhanii yeroo akka loojikaalii ishii kaasuudhaaf yaalantu jira. Afaan Amaariffaa fayyadamuu baachuun fedha. Fayyadamtus fayyadamuu baattus fedha sun. Lammaffaa irratti yookiin sadaffaa irratti jechuudha. Afaan Oromoo fayyadamuu baachuun garuu filannoo keessa hin galus. Dirqama. Filannoo miti fayyadamuu baachuun. Kanaaf dogongorootni akkasii dhuguma taajjabne irraa kun sirrii miti. Dursa laachuu baachuun sirrii miti. Kanaaf waan sirreeffamuu qabudha inni kun. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya sagantaan keenya ijaaf ijoo sirna qubee afaan Oromoon qubeessuu fi dursummaa afaan Oromoof kennuu dhabuu irratti xiyyeeffate magaalaa Bishooftuu keessa ture kana fakkaata. Sagantaan keenya ijaaf ijoo duraa duubaan kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti kan itti fufu ta'a. Waan nu waliin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffachaa sagantaa keenya ijaaf ijootiin hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya ijaaf ijoo kana hanga ammaa turedha. Sagantaa kana beeksisuun kan isin waliin ture an Muntahaa Qajeelaa fi Waahila Kiyya Simannee Darajjeedha. Akkasumas ogeessa kaameraa Biiniyaam Darajjeeti. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Hedduu isaan galateeffannaa galatoomaa jedha al tokko amalee naa kennaafi hirmaannaa isaaniitiif hedduu isaan galateeffannaa. Itti
itti aansuudhaan piroojeektiin hirmaannaa isaaniitiif isaan galateeffannu addeessa piroojeektii addeessaa. Harka fuunee daawwattoota keenya kun qophii keenya torbanitti si'ata akkaan simbiraan geenyu qophii keenya keessummaa addeessaati. Keessummaa keenya addeessaa guyyaa har'aatiin ammoo nam jabaa dargaggeessa umurii dargaggummaa isaatti hojii gama aartiitiin uummata isaaf gumaacha guddaa gumaachaa jiru tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa egaa koomeediyaan Amaanuel Taaffasee yookaan diraamaa hirkoo irratti kan beektan inistiraaktar mootummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii dargaggoo addeessaa fi dargaggoo addeessaa keenya irraatiin ammoo keessummoota qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya. Alejandro Garnacho Ferreira nagaan keenya kabajaa isinaa dhaqqabu akkam jirtu daawwattoota keenya qophii ispoortii addeessa sanbataa har'as akkuma baratame seenaa taphataa kanaa isiniif dhiyeessuu filanneerra qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessu Dibaabaa Qajeelaati. Piroojeektii addeessaa hedduu isaan galateeffannaa. Itti fufuudhaan dhuunfaadhaan jechuudha. Ani ogummaa kana keessatti dhuunfaadhaan shaakaluutu narra jiraata. Ogummaa kana itti dhiyaachuun narra jiraata jechuudhaan kan hojii hojjetaniin kan badhaafaman jechuudha. Addaa kana akka dhuunfaatti kan argattee jirtu Siifan Kabbada. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya kan jiraanneerraadha. Egaan qophii keenya kan jiraanneerraa Dream Media irraa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yoo ta'u, qophiin keenya kun namoonni kan jiraatanirraa jiruuf jireenya isaaniirraa kan ittiin nuuf qoodanii irraa waliin baranudha. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti kan isin faana turu Siifan Kabbadee. Meesiif gaazexeessummaan maali? Tole Siifan guddaa galatoomii gaazexeessummaan anaaf jireenya. Amma miidiyaalee jiran kanaaf taajjabbii akkamii qabda gara kamii ilaalta? Tole jalqabumarraa miidiyaaleen afaan Oromoo baay'eedha jedhee yaadu. Akkamitti deemnaa istiraatejik pilaanii mataa isaanii qabatanii akkamitti deemnaa miidiyaan ogeeyyii barbaachisaa miidiyaan meeshaa gurguddaa miliyoonota baay'een itti bitamu barbaachisaa miidiyaan istuudiyoo bareedaa barbaachisaa miidiyaan gaazexeessaa humna qabu dandeettii qabu jabina qabu kutannoo qabu baay'ee barbaachisaa. Kun hundumtuu qorannoodhaaf yeroo itti fudhatanii hojjechuu barbaada. Eebbifamtoota guyyaa irraa eebbifaman keessaati Siifan Kabbada mucaa qaxalee ogummaa kana keessatti jechuudha hojii isheetiin abdachiistuudha jabaadduutiin jechuu jaallanna.